Nagaler, Nagaler. Thank you, thank you. Dubartiin genuine waan taateef waggaan by the way gaaffii amma kaasteerraa diyaaspooraan attaaks gochuu danda'a of eeggadhu. Maaliifi waggaa 15 kana booddee ture I can't save qarshii 50,000 jette. Diyaaspooraan ikkoo 5,000 qabaateetu miliyoona 5 qabaa jedhama. Innaa thank you yaada keetiif garuu konkolaataa isiniif taaksii malee gashuun Itoophiyaadhaaf rakkoo guddaa qaba. Rakkoon isaa waa lama. As of today, nearly $2.5 billion kan baasnu boba'aadhaaf. Har namni makiinaa duwwaa laala. Gaafa makiinaan 1,000 galu boba'aa gashuudhaaf biliyoona 3-4 nu gaafataa jechuudha. Maaliif hard currency waan deemaan nu godhuuf. Nuti ammatti makiinaa taaksii kan ol kaasnu akka hin galleefi. Makiinaan baay'achaa gaafa deemu boba'aa sanaaf ta'u gashuu hard currency waan rakkannuuf intentionally nan makiinaa baay'ee akka hin gashiniif akkas goona. Woo makiinaa eeyyamaa deemnee fakkeenyaaf namoonni konkolaataa Tesla irraa bittanii fiddan jiraannaan somehow laaluu dandeenya gara fuulduraa. Rakkicha akkasii galuufi. Kabraa waa'ee karaati. Karaa gaafa ijaaru gaafa hojjennu fakkeenyaaf Finfinnee irraa gara Naqamteetti guyyaatti makiinaa 100 deemaa jennee ijaarre. Akkaataa kanaan waggaa 10 turaa jennee ijaarre. Humna keenya waan beennuuf istaandaardiin isaa gadi bu'aadha. Makiinaan 1,000 ta'e umriin karaa sanaan gabaabbata. Maintenance demand godhaa jechuudha. Waggaa muraasa booddee gaafa boba'aa baasaa deemnu rakkichi akka ammaa kan ulfaataa ta'uu dhiisuu danda'a. Amma sanatti immoo atis obsi. Namni baay'ee miilaan deema. Uummanni Itoophiyaa miliyoona 100, makiinaan nuti qabnu immoo miliyoona 1 gati. Kanaaf namni baay'ee akkaataa sanaan akka jiraatu baruun gaariidha.